Manu yang udah lu jiraate malah kayaknya nu DBC sih kan. Hang bushe tuma master male halik imsera. Nama jibbitan anjaan. Wallahi abang ya singgola aja. Gaafiin xiyya kam jettini beektaa isan kaan namni maaliif karaa manaa deema? Sagantaa teenya ispoonsara kan nuuf ta'an obboleessa keenya Naanii Jamaal Daawudii fi hoteela Harlaa waliin bifa kanaan nuuf qopheessan. جلالتي بوفمو في اتخاي ولفي ينامو كل يا رب سجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جيا خبجم توفيق علي تنتاتنا اسنجه ماتيوان كينيا وايلان كينيا أقسمات يوتيوبر كينيا ببي كمان تيك توكورين نقيس تركمو إسانسان إرجع بقى تين بايتنا اسنجه نفدبر سني. السلام عليكم. دران درسي بقى ربي باتي خبجم دوتنا تنوجين اسنجه. أنا تيانسونا ويارا خنا دو خنا تيركمني حال خنا برني تاو خنا sagantaa irraa kan namni ispoonsar nuti nu qopheesse obboleessa keenya Naanii Jamaal Daawud isaa fi hoteela Harlaa obboleessa keenya Amireefa galatoomii jechuu barbaadan isaan kana hundaanu isinillee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya baga rabbiin ji'a ramadaanaa kanaan isin ga'e ramadaan mubaarak bageettiin isin ga'e رمضان مبارك بقيتي سنجي isin muslimtoonni hundinuu bageettiin isin ga'e ramadaan mubaarak رمضان مبارك رمضان مبارك بقى باتي خبجم تتنا يتنوبي رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رمضان مبارك بقيتين نوجي إيجا كانت أنسودان جماعة سجنتا كينيا ديمنا كاميرامان كينيا حمزة جوتا كسنجرتهم فنا ورين بيالا خيسينو دا وجتان أماس خلتي دان ديمو جرا سودان مدنو نجرا أكسماس إرجا سومنا خنان كابو باتين تو نكون بكم باتي قرانا باتي أرارما باتنا بغنونجي obboleessi keenya imaaj du'aa nuuf godha isaa waliin turtii gaarii. Bismillah wasalaatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Egaa warra baatii tanarraa waan khayrii buufatu rabbi nu haa godhu. Warra baatii tanarraa milkaa'u rabbi nu haa godhu. Warra haadhaa fi abbaa baatii tana keessa hajji geessu umraa geessu rabbi nu haa godhu. Warra baatiin tun abaartee qottu miti warra baatii tanarraa fayyadamu rabbi nu haa godhu. Bilhaqqi subhaana rabbika. يا عزيز ما شاء الله باتي سومناتون أكرم مويتي مي بلوث تيك توكر خينيا بيكما نبيتني إرجع ببريد في أرجوتو خنو دبر سني مي جوجا باتي تناسيغوتي ما تصدقامي duraan dursee baatii tanaan naga'uudhaaf alhamdulillah rabbi isin nugee kanaaf isaafin galata galcha baatii tana dhufuu kanaaf anis hedduu takkaa gammachuu qaba irraa fayyadamuudhaafis carraa baay'een qaba jechuudha saniifuu inshallah warra baatii tana irraa fayyadamu rabbi haa godhu irraa fayyadamu inshallah booda mudannoos ni qaba akkasumas gaaffilee garagaraas ni gaafanna na cinatti haa argamu obboleessa keenya akka na qunxuute narraa dabarsee jechuudha anamoo irraa hin dabarsu maraan dabarsu akkamitti ammanni gubboo hin dalagu baatiin tun baatii gubboo keessa dalaganii miti anka if qopheessu obboleessa keenya kareef huntana sagalee bariitsaniin quraana nuuf banee mee guyyaa irraa kana gahuu keetitti maal si dhagaame akkasumaan ammas ergaa bageettiin si geename jechuun ni barbaadda. alhamdulillah durarratti baatii tanaan nu eegu baatii kabajaa baatii qur'aanaa tanaan nu gayuuf alhamdulillah rabbil aalamiin akkasuma baatii tana keessa warra rabbiin du'aa isaaniitii fi ibaadaa isaanii irraa qeebalus rabbi nu haa godhu baatiin tun baatii khayrii waan taateef namni hundinuu ofitti hin laafnu hanqa dandeessanitti karaa rabbii dhiyaadhaa waa hundaanuu karaa rabbii dhiyaadhaa namni inni ergaa baga geessanii jechuun ni barbaadus obboleeyyan kiyya kaniin akkaan jaalladhu rabbii waliin nu hidhe kanaa ka'aziranii fi ka'asin jireenis jechuu barbaada Ramadan Mubarak. Kanatti kan walitti argamus Nasru Jaanii akkasumas jechoota mimmi'aawaa warreen nu daddabarsan keessaa tokko Master Amir gize saseequ baatii tanarraa gammadaa ta'uu isaatii ibsa akkasumas sagantaa tuniif akka bareedduuf kan nu cinaa dhaabbate keessaa tokko akkasumaami gize kana ilaaltanii maaltu ni mul'atame?
Maashaallah. Akkana jechuun baatiin mee ergaa amma guyyaa kanam akkamii baga singii sin jecha guyyaa kana maal su dhagame? Gammachuu akkanaa takka harkaan beeku saahiboota kiyyaa fi obboleeyyan kiyyaa wajji taa'ee akkana gammachuu bareedduu tana keessatti hundaa'uuf hedduun gammade isinilleen warra hedduu gammadu rabbi sinaa godhu. Amiin. 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 Obboleessa keenya hedduu takka galatoomfannaa gamanaa fi gamasattis Lukmaan dubartis ni argama akkasumas gaaddoonis hundi keessanuu tartakka baatii kanaan si ga'u mee maal akkasitti dhagahame? Baatii kanaaf nagahuudhaaf alhamdulillah inja asumaan warri aaran irraa qabaatanis yoo jiraate afoon illaa isin jechaa baga ittiin isin hin geenye. Maaliif baatiin baatii araaramaati sanumaaf malee waliinaa jennu malee namoonni mufachiisa. Baatii kabajamtuu fi jaalatamtuu kanaan nu gahuudhaan alhamdulillah injaa sanumaa waliinuu obboleeyyan kiyya babbareedaa kanaa fi saahibban keenya babbareedaa kanaa wajjin as teenyee qophii tana wajjin gaggeessaa jiru kanaan isin maraa inni galaka dura boo afona illaa akkasuma hordoftoonni keenya warri nu ilaaluu jirtanis afona illaa isin jechuu barbaada baga geenyeen isin jaa ramadaan mubaarak. Duraan dursee baatii tanaan baga ittiin nu ga'e baatiin tun baatii araaramaati. Akkasumas baatii khayriin hedduu qabattee dhuftee jirtu tan hulaan 8 jannataa itti nuuf banamtu tan ittiin shayxaaniin nurraa hidamu warra baatii tanarraa fayyadamu rabbi nu haa godhuun isiniin jaa. Duraan dursee wanni jechuu barbaadu rabbii kiyya alhamdulillah ka guyyaa irraa kanaan asin eegi. Nama meeqa kabara dhengaggaa soomannee bara nan jirre jira. Kanumaafuu baatii tan eeguudhaaf carraa qabna alhamdulillah isin jira. Warra baatii tanarraa fayyadamu rabbi nu haa godhu. Ramadaan mubaarak. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jechuu barbaada. Itti aansee jechumaanuu warri miidhee jiraadhe kan hin miidhinis kanan muffates afoon aanlaan isin jechuu barbaada. Egaa waan itti dhagahame himanne booda karaa taphaas ni qabna. Taphaa ajaa'ibaa ni qabna. Gaaffii deebiis ni qabna. Waa hedduu qabna. Amma sagantaalee bubbuwartii asumarratti jechuun hedduu qabna. Naani Jamaalii fi akkasumas Maastar Amiir hoteela Harallaa sagantaa keenya kana kan nu cina dhaabbachuu isaanii irra deebinee hedduu tokko isaan galatoomfanna. Akkasumas hordoftoota waliin turte sagantaa keenya kana guutuu ni argattan jennee yaadna. Kaameeraamaanis hedduu tokko si galatoomfanna. Anis ergaa nama bageetti si geenye jechuu barbaada. Haadhatii tana deessee si nageessee hedduu tokko si galatoomfadha. Baga si geenye jechuu ni barbaada. Saayibootaan kiyyaa kan maqaa isaanii himee fixuu hin dandeenye kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru hunda isaaniitu baga ittiin isin geenye jaa. Tapha tokko taphachuu deemna. Taphni nuti taphachuu deemnu ija guduunfateeti nyaata asirra jiru osoo ilaaluu hin danda'amu. Hundi keessan hori ilaalina waan jiru takka takka nu hima. Ija guduunfatee ministeerati ija qabaa ija ilaalin Billo kun jira ilaalu ija asin laatu. Lubbuun bani naan jiru jirta. Bariin waan jiru nu himee dafi irratti turu Akka tisi yoo kaashu ayyee. Sambusa, laslasa, bishaan, ruuza. No. Fadana wal dorgommiidha. Gaattuu. Waan dhabe laala ija. Sarameessa namaatu jira naani jalaabannaani darsa dila qallisee gaaddoo jee. Mee ija ilaalin himaati. Ija ilaalin eenyu si gargaaru? Eenyu na gargaaru ni beektaa? Saayibota keessa eenyu si gargaaru? Lukumaan na gargaaru. Lukumaan laaltee quuftee jirta. Ammoo ilaalinaa. Ayyee ati banadhu. Waan hime ni beekna ammaa sun. Maaliif ni beektaa? Ana qaba Isa ana qaba. Ayyee. Bakka nyaataa kanatti isaa tokko fajiitu. Saniif na kenne. Adaba. Nashiidaan takka bareedduu. Anaatu moo isaatu moo? Moomtan isin lachuu nagar gaaritteen walumaan moomtan.
wajjetan irra wal gargaarsifatan. Amiire maasteraa deemuuf deemna gaafii gaafan ija gutuunfata qaruura meeqa jira? Dhaabbaduu ni qaruuraa meeqa jira? Lagi ilaalli namni biraa eenyu si gargaaru ilaalli naa qaruuraa meeqa jira tilmaamee? Hayyee eenyu meef idarkan wallahi mee kudhanuma obboleessa keenya Amiir akkamitti irra buuteef chaansii baay'ee irraa Rabbi Amiir keessa akkuma harkate kana waa hunda Rabbi harka gaaddoo gaafii si gaafadha mee funyaan kee akkana jimaa su dhagaama mee targaama gisee itti maasu dhagaama dhiisi ilaalin ayyee filannoo gonaaf a baatti soomanaa ba follukuu caa maraka kana keessaa baatti soomanaati saniifuu hin harkenne gaafiin eedha baatti soomanaati karaa imaaj gaafii si gaafachuu ayyamamaadha boodara nu godha itti filan dabarsin tilmaamaan ijjatee guddufar injoorii san saanaa meeqaa keessa jira? Lama keessa jira. Saniifuu adabbii reefuun tanaa san takka isaa adabnee san booda billuu adabne. Karaa adabbiiti. Waan dandeessuudhaan kanaan isiniif adabamu akkamitti? Nashiidaan isinii jaalladha. Leenjii ruuhii teenyaa dhufuu keeggamanne guyyaa soomana oolaa halkaanis dhaabbanne ahlan Ramadan marhab Ramadan baganuuf dhuftee khayriidhaan. Irra deebinee hoteela Harlaa filannoo keenya haa ta'u iddoo sagalatamfannaa suduudhaan adabbii lammaffaa deebina. Adabbii lammaffaa. Maaliif tokko adabnee tokko hundis noo akkam jetta? Akkam? Ati bar nagar gaareetteen nagar gaareenaan suma wajjinuu dhabe. Saniifuu nuuf adabame. Yookiin adabbii filaa maali? Qotabbii ol fuudh. Nama jibbitan anjaan ani immoo nama jaalachuudhaan biizii ta'eetiin jira nama jibbifullee yeroon qabu. Tiktookarri keenya adabbii keenya nuuf fudhattee asirratti nuuf harkamtee haayattee nuuf adabuu kan hedduu si galatoomfanna. Gamanumaan Nasroo mudannoo ajaa'iba qabdichi tokko kan dhagee. Mee mudannoo isaa san waliin dhaggeeffanna. Namni tokko isin gargaarinaa. Anis akkamitti shakkee. Atoo akkami? Ansiraa sodaadhee. Mudannoo tana maaliif hin jennu? Ana qofa osoo hin taane warra mudannoo tana waliin qabnu nam shanii as keessa jira. Akkam ture ni beektaa? Haramaa Yuunivarsiitii wantaaf deeyne fatanamuudhaaf. Fatanaaf deeyne ni jiraami. Bilbila waa takka hin qabnu bashannana namni ni taphata maal jaa. Hoteela keessatti taphaa jira. Ni taphanna gareen keenyaas kophaadha. Biyya biraatis kopha jirti. Osoo taphachuu jirruuti gareen taan takka tapha taphatanii nurra wal ajajaa. Deemiiti isaan hundarra maallaqa guurii fidi jette. Maallaqa guurii fidi jette. Sanii dhuftee maallaqa nu keessa nama takkarraa maallaqa billuu ta'e himaayitee namta. Nama hundarraa guuruu deemti. Durarra billuun namoonni gaggaafatee namuu jalaa calchee dhuftee boodarra bilaalirra dhufte. Bilaaleen ol ka'eetta kan. Eegana namoota baasee itti kakkan. Bilaaleen baasee dhibba baasee itti kan jennee. Inni dhibba baasee itti kanne. Eegana deebi'ee baay'een dhibba lama itti kanne.
Eegana namni takka takkaas dhibba dhibbeetti taqan. Mucaan ittiin kutteeti gisee namni hundi tapha fitatee namuutu karaa dormii isaa deebi'uu deemu. Dhufteeti akkana wanta maallaqa mucaan hin deebisne bakka kanatti deebisuuf dhuftee silaa hin deebisne. Dhiisi jenneen dhiisi rakkoon qabu nutis akkam ture ni beektaa? Tapha taphanneeti gisee nam takka irra dhufe isitti eeginnee maallaqa sanarraa fuudhu yaada qabna. Wayka silaa taphni tapha aayilaanditti beekte qaruuraa gisee irraa dhugame shir godhamee taphatamaa beekte yuunivarsiitii keessatti namuu hawwacii waan fudhatee deeme malee kabiraan qabu. Namuu gisee taphni taphatamu waan qabu baasee kakkanne guyyaa sana mucaan dhufte daffaara takka beekte gurte. Gurte deebisuu warra mataaraatti maal? Warra mataaraatti tattaa'u jirra. Teenya eenyu deebisuu didde maallaqa. Ifanneemi haa taphannu eenyu nuti. Tapha eegallee irraa haa deebisnu yookaan nuti itti wal jiine taphannaa deebisuu didde. Waggaa takka gamanumaanuu yoo nu ilaalu jiraatte maallaqa keenya nu deebisiisi hin jenne. Mucaan jabduudha maallaqa deebisuu didde. Nutis ichi keessa waan turreef yeroo sanii maallaqni nu barbaachisa ture. Bakka namuu tasfaa mureetti nama san maqaan himu namni tokko jalaa fuudhite. Nuti asitti hafneeti nuti bakka teenyutti hafneeti jala kutee ilaa kaampaasa isaa wanta isaa doormii isaanii jala deemee dhibba isaa fidatee Akkasii sababa sanitti mudannoo sanitti walitti aarree gibbiidhaaf bo'uudhaaf guyyaa takka moo lamaan nu hafee guyyaa takkicha saniin aaraancha isaa baanee eegicha isaa baanee walaal araarfanne. Egaa kabajamtoota hordoftoota yuutuubii waliin Goma san nu yi mas. Sagantaa keenya bu'aartiin kana fakkaata. Maaliif daqiiqa takkaaf fuulli keenya faashaa harkamuu hin qabu. Nin balleesse waan addaa qabda. Maayikii sii kan odeef. Gaafa takka ganda takka keessa nama hin salaatan gandi sana hin salaatanii masgiinni kam ijaaramee lafa ta'a. Mawaazinni jechuun imaama yookaan mawaazinni har'a warri dhuftanii salaatan ganamaan warri dhuftanii salaatan hoggaa baatan maallaqa fudhatanii deebitanii jeen sanii ijoolleen gandaa ni salaanneettee masgiida deemte. Hoggaa salaattee booda maal jeen isheenii olkee ani sirmatti hin taphadhee maallee inni jiru deemaa galaa jeen. Sanii mucaanis maal jennii beektaa? Ati qofaan nutti taphatee ani osoo hin tolfatiin dhufee kaasoo hin miidhagee. Saniifuu mudannoo gabaabduu biratti akkas obboleessa keenya Amiree Maastarree akka sagantaa kanatti hojii isaa dhiisee waa irra jiru dhiisee nu keessatti argamee obboleessa keenya hedduu akka galatoonfannaa mee mudannoo isaa waliin laallagaa. Kiyyaan masgiida deemeeti duraanuu laaddaa saaree guyyaa sun bitatee shakkaatuma dhaqe. Gizee shakkaa dhaqe gizee inni salaata hidhatee salaamata baafatanii gizee gabbaa'u daasni isaa hin jiru. Gabbeetu markala guyyaa kaatee wallaahi akka abbaan kiyya isin godheen isin godhaa kaajeen. Sanii gurbaan daasa fuudhe san dafee deebiseef abbaan isaa kaa baqa amma dura wayii nama godhee daasa deeffatee kaasee atichi daasa fuudhe san dafee deebiseef inni abbaan isaa waa takka hin goone inni siyaasaa san takkamatee dhuma daasa isaa fudhatee botee. Mee Nasru gaafii si gaafadha. Gaafii si gaafadhu afaan Ingiliffatti waan si keessa jiru waan si keessa jiru haa dhugaa jechuun waan Ingiliffa jiru dhugaa si keessa jiru haa afaan Ingiliffa yaamamu si galee jira. Waan qaama kee keessa jira afaan Ingiliffatti garuu san dhugaadha. Dhugaa si keessa jiru. Harkatee jira. Qiyya duratti qagaaddooti. Isaa waliin turtii gaarii.
gamanumaan warreen nu ilaalu jirtan Ramadaan Mubaarak isiniin jechi feena. Achumarratti maal ture guyyaa takka tiyaa baadiyyaa takka dhalaalee baadiyyaa jechuudha. Baadiyyaarraa gama magaalaa kana fidan laal. Waggaa fidan dhalaaleen baadiyyaa sun beektaa waan namni fuula diddibattee wanta kana beektu beekte. Isaanii ijoollee fuula diddibattee wanta garuu agarte haa. Hay biyya teessanii fuula bareechanii jettee haa isin fuula bareeffatanii haa. Waggaa kasaan haa bareeffatanii jennaan haa. Mee qiyya kana naa bareechaadhaa haa jettee dura haa jettee laal fuula. Kana fuula sii haa babbareechaniif ka ammas hidhii isaanii bareeffatu agarte. Hay aboo ammas hidhii bareeffatanii setteen haa barni bareeffatanii jennaan kaa chaappisiik immoo maal jedhanii waan kana fuudhanii dibaniif. Kana hoggaanii fi dibaniif isiin ka amma qalbii ishee keessatti akkana itti addeen jira. Gaafatoota keenya ilaal akkana itti ala. Hidhii waliin tuyne maaliif ni beektaa? Yoo hidhii waliin tuyte hidhii ishee keessa kaa chaappisiik kana na jira haqamaadha laal. Akkas jechaatti eeggachaa deemti laal. Kana otoo deemu jirtu gabbatee akka tasaa ta'ee imaluudhaaf baate laal. Karaa haramaa kana gaddeemti. Hoggaan fi akkam jetteen gurbaa baay'een kaa. Baay'ee jettee laal baay'een naa dhaabii naa jetteen kana shufeertichi noo maal jennee beektaa shuginaaniin kaa hindee hunjeengaan. Tiktokera keenya gaaddoo hedduuta keessan galatoomfannaa akkasumas dhugaa dubbachuudhaaf warreen as keessatti argamu hundinuu hiriyaa addaannummaa hin baane warra wal jaalatu. Saniifuu hedduu gamtaan keessan akkana bareedaa gamanumaan tiktokii keenya bakka jirtanitti yuutuubaas follow godha subscribe nuuf godha isin jenna like share akkasumas haya meegaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nu bashannansiistee jirti. Asuma mee daawwattoota keenya Ramadaan Mubaarak mee Ramadaan Mubaarak harreelaan filannoo keenya harkaan mirkaneessina tamaastaraatii fi mee qoy tamaastaraatii fi tabaaree eenyu akkam harkaan mirkaneessaa. Master mee masteris nyaatee jira. Master saniifuu ol ka'eeti waan biraanii miti bar ol ka'eetuma lukkuu tana walakkaasii hangush godhaa. Maaliif? Namni gargaaru. Warshalli maata isaati. Ol ka'eeti hangush godha. Maal beektaa namoonni biraas baacoo biraaf fituu yaalii godha. Maastarii filannoo isaatti nyaata bareedaa fi urgaawaa akkanatti isin daawwattoonni keenya argaa jirtan qolli mana hoteelaa beekamaa Harreelaan filannoo keenyaa ta'u mee karaa shillimaata keeti. Qaceelatti takbiir maasha fittiin kusadin mee maashaallah rajaa haa fudhadhu kaan gusheetumaan maastara malee hali qimseera. Waan addaati imaaj gisee kanatti billoo kun laaltu maaltu dhaga'ama. Saniifuu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko walitti tollee jira. Daawwattoonni keenya illee sagantaa keenya akka waan bareedduu baratanii sadargaggoon magaalaa Awwadaay. Sadargaggoon haalata kanaanii simannaa soomanaa godhanii jaanii akka namoota akka hinaafutu goonee jira. Saniifuu bakka teessa hundoo goonee jirra. Kaanis afaan qaayidhaa du'aa inni godhaa bakka jirtanitti laalaa yuutuuba keenya. Subscribe nuuf godhaa. Ramadaan Mubaarak. Saayiboottan kiyya warreen irraa fagoo jirtan keessattuu saayina dhukkubsadhe na cinaa dhaabbatan akkasumas ijoollee teenya ijoollee Awwadaay na cinaa dhaabbatanii maammee hiiroo cinaa jirraa jaayee na cinaa dhaabbatan keessaa maastarii isa tokko kan maqaa himee fixuu hin dandeenye hedduutu jira. Inni asirratti akkanaa galatoomfadha. Gaafii isin gaafadha imaaji. Egaa saayiba keenya nama takka kan keessaa hafee jira beekte yaadachuun fedhe Nabiil bika jirtutti sagantaa keenya kana laaltee akka bu'aaru jirtu abdiin qaba. Nu wajji jiraadhu bakka hanga dhufu waan hin jiru qabu.
Ramadan Mubarak. Nasru gaafis gaafadha. Mana keessa nama furu jira. Tokko TV ilaala. Tokko silkii laaqa. Tokko kaartaa taphata. Tokko maal godhu jira. Harkatee jira. San keessaa takka lama sadii isa sadan keessa hin jirtan. Maammee Bilaal Baharee hin jiran isaan sadan gaafiin xiyya akkam jettiin beektaa isan kaan namni maaliif karaa manaa deema? Namni maaliif? Karaa manaa deema. Hin deebisne waan nama ta'eef hin deebisne waan nama ta'eef miti. Karaa manaa deema. Deebisi asoo. Karaa waan mana nama geessuuf. Deebisi. Namni maaliif karaa manaa deema? Daawwattoota keenya egaa nuti dhiiroo maaliif karaa manaa deemna? Mee isinis koomantii nu godhaa. Waniin karaa manaa kanyaa deemuuf moo? Hajaa hedduu jira garuu. Ana akka mataa kiyyatti waan hin mana keenya deemuuf maazariin achi qaba waan ta'eef malee waan biraan jiru. Jecha. Usa. Wanta kaan jechuufan namuu dadhabeeme warra sadeen hin deebisin jette kana keessa baareenaan hin deebisu. Namni maaliifi karaa manaa deemaa isin hin jee waan manni ka'ee karaa namaan deemneef. Anis gaafii takkaan qaba. Gaafiin tiyya maal jettanii beektan? Nuti hundinuu mootummaan hundinuu jechuudha. Daawwattoota keenyallee haa ta'u warra nu daawwachuu jirullee haa ta'u yeroo ammaan tanaa maal keessa jirra? Adeemsi moo kam yeroo? Anaa deebisa. Ayyee carraa dura Nasruufin kanna. Yeroo ammaa bakki jirru Harrillaa Hotel keessa jirra. Asalama warri ni jeesne tamee deebisa. Yeroo ammaan tana huccuu keessa jirra. Ulaa maaliif cufamte? Egaa namni sadii keessa hin jiran. Namni sadeen? Ani sadeen baqaa'ee ayyee. Ulaan maaliif cufamti? Eenyu deebisa? Danqaraa qabduuf. Wanni si jabduuf. Ulaan waan danqaraa qabduuf. Wayi ammoo waan kolfii qabduuf. Maasarii ani gaafii hin gaafadhe maaliif ulaan cufamtiin jeen? Waan kolfii qabduuf. Harkachuu bareedii hin harkan. Ulaan maaliif cufamtii jeemi? Waan cufamuu qabduuf yoon jeewu. Ulaan waan manarra jirtuuf cufamti. Bakkaan itti himaatti kana qudhuuf ni haalan harkatu. Ulaan maaliif cufamtii? Waan namni cufeef cufamti haa. Miti. Rashidaan waa feeritaa akka jidduutti bohaartiif. Dhabee jira. Ulaan maaliif cufamtii? Waan banamtuuf. Sanii wala garuu duniyaadha. Deeggartoonni ammas daawwattoonni keenya hordoftoonni keenya waliin tuub hundi keessanuu Ramadaan Mubaarak isiniin jechaa karaa xumura sagantaa keenya deebuuf deemna. Osoo karaa xumura sagantaa keenya hin deebine duratti hoteela Harlaa sa'aa barbaadanitti nyaatota filatamoo fi bakka bareedaa oowwaa bakka barbaadanitti isiniif dhiyeessuudhaaf akkanatti sagantaalee barbaadan hundaa isiniif dhiyeessuudhaaf Harlaa filannoo keenya haa ta'u isiniin jechaa maatii
Khiyyaa akkasumas saayibboottan khiyyaa kanarraa fagoo jiru hundaa bageetti isin geessiniin jecha karaa xumura sagantaa keenya deemuuf deemna. Billuu tiktokara keenya beekamaa akkasumas hedduutu nu keessatti argama. Marti keessanuu karaa xumura sagantaa keenyaa waa deemuuf waan deemnuuf ergaa baga maatii keessaniin bageetti isin gee kan jettu dabarsataniituma karaa xumuratti ahlan ramadaan jecha adda khaanaa jechuudha. Karaa xumuratti. Duraan dursee haadha xiyyeetan dalte akkasuma obboleeyyan kiyya hunda keessanuu baga ji'a ramadaanaatiin isin keenya jechuun barbaada. Saayiba kiyya Nabil waan na bira hin jirreef hedduutu kan gattan. Bageetti isin geessin jechuun barbaada asuma. Ramadaan Mubaarak. Duraan dursee namni niin galateeffachuu fadhu maazarii xiyyaa fi faazarii xiyyaa bageetti isiniin gee Ramadaan Mubaarakiin isiniin jechuu barbaada. Ramadaan Mubaarak isin jecha duraan dursee namni Ramadaan Mubaarak jechuu fadhuun haadha xiyyaa fi abbaa xiyyaa akkasuma faamilii xiyyaa bageetti isin gee jechuu barbaada. Isin saayibilan xiyyaa bageetti isin gee. Duraan dursee namaaniin galateeffachuu fadhu haadha xiyyatan na dalte itti aanee saayibboottan kiyya guutuu Ramadaan Kariimiin isiniin jaa deebi'ee faamilii kiyya hordoftoota amantaa musliimaa hundaanuu Ramadaan Kariimiin jechuu barbaada. Bageettiin isin gee ji'a jaalatamaa fi kabajamaa kan bageettiin isin gee isiniin jaa. Duraan dursee namni niin galateeffachuu fadhu haadhaa fi abbaa kiyya akkasuma itti aansee ilmaan ismoo kiyyaa Amiiree Ifaa fi Obsaa Ifaa hedduun galatoomfadha akkasuma saayibboottan kiyya hedduun galatoomfadha. Duraan dursee namni galateeffachuu barbaadu haadha xiyyaa fi abbaa kiyya isaaniin hedduu galateeffachuu barbaada. San booda immoo faamilii kiyyaa fi nuti warra asii waliin taa'ee kanatti babbashannanu kana hundaa'u saayibban keenya kan nu bira hin jiralleen hedduutu jira. Isin hundaanuu baga ji'a ramadaanaa geessanii isiniin jaa hordoftoonni amantaa musliimaa hundi keessanuu. Duraan dursee faamilii tiyyaan galatoomfadha. Akkasuma siistarii tiyya hedduu galatoomin jaani. Akkuma billuun jee Nabil Ramadaan Mubaarak isin jaa saayib. Alhamdulillah namni niin galateeffachuu barbaadu yoo jiraate faamilii kiyya hundaanuu bakka ittiin isin ga'een isiniin jaa. Duraan dursee namni galateeffachuu barbaadu haadha abbaa kiyya sanitti aansee obboleeyyan kiyya saayibban kiyya. Hojii dhalan yoo ta'e saayiba obboleessa nama caalu jira isaan hundaa waliin galatoomfadha guddaa galatoomaa isiniin jaa. Karaa xumura sagantaa keenyaa deebiinee jirra. Gama ogeessa kaameraatiin obboleessa keenya Hamzaa Onneerraa isa galatoomfannaa asumaan Ramadaan Mubaarak jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan akka sagantaatun bareeddee irratti hirmaadhu naan jeen obboleeyyan keenya bitaa fi mirgaa fi na fuulduratti gamatti argaman irratti hirmaannee waliin sagantaa tana haa bareechinuu jee gumaachanaaf godhee Onneerraa isa galatoomfadhaa. Ramadaan Mubaarakiin isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan sagantaan tun akka bareedduuf nu cinaa kan dhaabbate obboleessa keenya kan magaalaa Awwadeetti argamu. Dargaggee kan ta'e Naanii Jamaal. Naanii Jamaal Onneerraa si galatoomfannaa sii fi maatii keetii fi hunda keessan Ramadaan Mubaarak. Naanii hedduus jaalannaa. Itti aansuudhaan Harallaa Hotel. Laayitiidhaan xarabeezaadhaan kanaan harka dhaadhaa rakkoota kan qabu jennu cinaa dhaabbatee Onneerraa isa galatoomfannaa. Harallaa Hotel Ramadaan Mubaarak jennaanii. أهلا رمضان مرحب رمضان بجنوف ودفتي فريدا فايمتي أهلا رمضان مرحب هلا هوتيل في لندن يا